kutaa macaafa qulqulluu macaafa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irra kan jiru irrattan yeroo daqiiqaa 15 gadi 20 dubbadha. Sabooda namni Waaqayyoo hin kadhata. Waaqayyoo har'as hojii isaa hojjeta warri itti amantan immoo ameen jedha. Akkas jedha macaafa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaateyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin taa'edha. Jecha kana kan dubbate namoota Iyyoobin jajjabeessaa turan keessaa nama Beeldaad jedhamudha. Iyyoob jechuun nama Waaqayyoo fuulduratti qajeelummaa qabu, nama Waaqayyoo dhugaa isaafii ba'e, nama haqaa, nama fuula Waaqayyootti mudaa hin qabne ture. Haa ta'u malee Iyyoob kana keessa otoo jiru haalli inni yeroo kun itti dubbatame keessa jiru haala hammaataa ture. Haala rakkisaa ture. Obboloota ko gara ergaa kottu toon darbiin gaaffii tokkoon isin gaafachuu barbaada. Gaaffii kana of gaafadhaa. Jireenya keessan gaafadhaa. Gaaffii tokkoffaa amanataan tokko nama qajeelaa Kiristoosin sirrii ta'e otoo jiru akka nama yakka hojjeteetti gaafa adabamu gidiraan maaliif itti baay'ata? Namni tokko kiristaana sirrii nama qajeelaa nama dhugaa ta'e otoo jiru akka nama yakka hojjetee adabameetti akka nama cubbuu hojjeteetti maaliif gidiraan itti baay'ata? Gaaffii lammaffaa yommuu seexanni jireenya amanataa tokko akka malee miidhu Waaqayyo otoo argu maaliif cal jedhee ilaala? Jireenya amanataa tokko jireenya nama Waaqayyoon beeku tokko seexanni akka malee gaafa miidhu qorumsi gaafa irratti wal furu jireenyi isaa galaana gidiraa gaafa daaku Waaqayyo otoo argu otoo dhaga'u maaliif callisee ilaala? Gaaffii sadaffaa gaafa jal'oonni hojii keenya malee afaan nutti darban Waaqayyo maaliif dafee nuuf hin faradu? Hojii kee malee balleessaa kee malee jal'oonni gaafa afaan sitti darban maqaan jirre gaafa sitti moggaasan hojii isaa argatedhanii gaafa si lafafan Waaqayyo maaliif si hin faradu? Maaliif hin faraddu? Waaqayyoon argituu nageessu gaafa jedhan maa cal jedhee nama laala? Kaayyoon ani irratti dubbachuu barbaade amanataan tokko gaaffii kanaan otoo hin burjaaja'in hamma dhumaatti obsee yoo eeggate galgalli isaa baay'ee guddaa hin ta'a. Haalaan na caqasaa. Macaafa Iyyoob kana gaafa ilaallu macaafni Iyyoob kutaa macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessaa gara jalqabaa akka ture seera uumamaafaa dursuu akka danda'u beektonni macaafa qulqulluu irratti walii galu. Kutaa macaafa Iyyoob kana keessatti waan gurguddaa nuti arginu Waaqayyo mataa isaa argina. Lammaffaa irratti ilmaan Waaqayyo yookiin ergamoota kan jedhaman argina. Sadaffaa irratti seexana hammeessitu qortuu argina. Arfaffaa irratti hiriyoota Iyyoob argina. Shanaffaa irratti Iyyoobin argina. Egaa akkuma nama isinii dubbisuu yaade Iyyoob nama qajeelaa nama Waaqayyoon sodaatu nama dhugaa ta'e otoo jiru jireenya isaa irratti rakkoo wal fure gidiraa wal fure maal taatoo dhalachuun koo afeera ta'e amma jedhutti hamma namoonni hamma barbaadan isa irratti dubbatanitti jireenya isaa irraa rakkoo gurguddaan ga'edha. Obboloota ko Iyyoob jechuun tokko nama argatee dhabedha. Sooromanii hiyyoomuun jireenya namaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Hiyyeessi durayyuu gaarummaa isaa waan hin beekneef yoo dhabdes homaatti hin fakkaatu. Namni argatee dhabe garuu baay'ee ulfaataadha. Kaleessa miliyoonerii taatanii har'a gaafa hiyyoomtanii harka namaa laaltan. Kaleessa abbaa horii kumaatamaa taatanii har'a garuu horii tokkoyyuu gaafa dhabdan. Kaleessa ormii otoo harka keerraa nyaatu har'a garuu gaafa harka ormaarraa kajeeltu. Kuni baay'ee ulfaataadha jireenya namaa keessatti. Kuni baay'ee rakkisaadha jireenya namaa keessatti. Namni nama gargaaraa ture, namni hiyyeessi mana isaatii nyaatee bulu gaafa mana namaa kajeellatu jechuun baay'ee ulfaataadha. Iyyoob garuu nama akka kanaa ture. Sooressa beekamaa ture akka warra Faaristii keessatti sooressa modeelii ta'ee nama beekamu ture. Macaafni kan dhugaa ba'e garuu argatee dhabe. Nama too maqaa gaarii qabu akka abaaramaatti ilaalamedha Iyyoob. Hojii kee yoo ta'e hattee yoo abaaramte hin of amansiista. Gubboo nyaattee yoo abaaramte hin amansiista. Waaqayyo hojii koo naa kaffalee waan an facaasen haammadhe jetta waan biraa gochuu hin dandeessu. Hojii kee malee yakkamaa yoo taate garuu hojii kee malee balleessaa yoo sitti faradame garuu hojii kee malee namni waan maqaan jirre yoo sitti moggaase garuu baay'ee nama dhukkuba. Hin ulfaata madaansaa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Iyyoob jechuun nama waanuma keessa jirutti galateeffatudha malee bornaa darba jedhee nama yaadee galateeffatu hin turre. Haala isa mudate keessatti Iyyoob jechuun nama Waaqayyoon galateeffatu ture. Haala kana keessa otoo jiru
kanaan marfameetoo jiru guyyaan isatti dukkanaa'eetoo jiru hiriyaansaa firoonnisaa dhaqanii yaa Iyyoob rakkoo wayii qabda malee waaqayyo waa gaddisiiste malee tola kun hundi sirra ga'e horiin keessi harkaa dhume ijoolleen keessi harkaa dhume akkaawuntiin kee duwwaa ta'e hiyyeessa qolloxxaa taate yoona waa balleessiteetta yoona waa yakkiteetta otoo jedhanii warruma salafafu keessaa warruma maqaasa balleessu keessaa warruma maqaan jira isatti moggaasu keessaa isa tokko keessaan jecha akkas jedhuufe garuu yaa Iyyoob kaleessa nama sirrii turte boruun kee harka waaqayyoo jira garuu waa tokko sittani ma jedheeni har'a jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaateyyuu har'a jalqabni kee abaaramaa yoo fakkaateyyuu har'a jalqabni kee nama kolfaa yoo fakkaateyyuu boru waan guddaatu jira waaqayyo boruu kee hin bareecha jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaateyyuu dhumni kee baay'ee guddaa hin ta'a chaakaataa laaboo raadiyaa kanaafi gaabbaloota koo waa'ee Iyyoob irratti kanatti dubbatame arrasittanima hojii kee malee namni maqaan sitti mogga'e kaleessa argattee kan abde bitaa kan sitti gale waaqayyo maaliif hin faradu waaqayyo maa callisee ilaala hojii koo malee hin jibbame hojii koo malee hin hiyyoome hojii koo malee hin jallina haammachaa jira hojii koo malee galaana gidiraa daakaan jira namni jedhu na dhaga'i sagalee waaqayyo irra dhaabbadhee hin dubbadha har'a gaddeebi'aa yoo fakkaatteyyuu boruun kee baay'ee guddaa hin ta'a. har'a gola namaa keessa yoo kajeelteyyuu har'a kiisii namaa yoo kajeelteyyuu har'a waan namaa yoo hawwiteyyuu boru balbala keetii burqaa'ee baadhoaya. Hallelujah. Hallelujah. waan biraa dhiisa waa'ee namaa dagadhaa amma konnekshinii keessa waaqayyo wajjin godhadhaa yaa nama too dhugaan jiraattu namaa gadi jiraattu yaa nama Kiristoosiif jedhee waan meeqa of dabarse Kiristoosiif jedhee waan meeqa ofitti hir'ise Kiristoosiif jedheen gaarummaa meeqa of bira dabarse akkuma namaa yoona poozishinii gaarii irra jira ture akkuma namaa yoona abbaa manaa gaarii qaba ture sooressa beekamaan ta'a ture sooretti beekamaan ta'a ture waaqayyo toon jedhuun saree ta'e warri jettu har'a na dhaga'i. har'i kee gaddeebi'aa yoo fakkaate dhumi kee baay'ee guddaa hin ta'a. Vakatura masia waan sitti magaa na dhaga'i gaafa waaqayyo dhuma kee waan guddaa godhu gaafa waaqayyo seenaa kee ofirra naannessu gaafa waaqayyo galmee kee galagalchu waan sadiin sitti magaa na dhaggeeffadhu. Hallelujah. Maalo sinan rakkisa nama si bukkeetti bu'iiti jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaateyyuu dhumni kee baay'ee guddaa hin taanaa jedhe. Tokko ameen jedhaan har'aa fuudhaayee gaafa waaqayyo jalqaba keessa xiqqaa kana guddaa godhu lakkoobsa tokko waan ta'u sitti namni barreessitu barreessi warra afaan sitti darban afaan qabachiisa. gaafa waaqayyo galmee kee ilaalu na dhageessaa nama nana gaafa apostol darajeen galmee kee ilaaluun siin jechaa jira miti gaafa waaqayyo galmee kee ilaalu na dhageessaa nama nana gaafa jaarsolii waldaa galmee kee ilaalana siin jechaa jira miti gaafa guyyaan kee ga'u gaafa waaqayyo deemaa gara kee dhufu warra afaan sitti darbe afaan qabachiisa. anime waanuma namas waaqas godhe wallaale masaalee qiyante biyyan kabajame keessattan salphadhe warri jettan mataa dhoksattanii silkii cufattanii biyyaa baatanii warri jirtan fuula fallaaf cifattanii warri jiraatanii waaqayyo mee ameen jedhaasin gaafa waaqaaf lafa raasaa dhufu gooftaan warra har'a afaan sitti darbite tokko ishee lakkaa'ee afaan qabachiisa. waaqayyo too jettuu namaa gadi taate waaqayyo too jettuu dhaabbattee hafte waaqayyo too jettuu akkas taate warra siin jettu gooftaan galmee kee hojjeteetu seenaa kee kuusaa waggaa dheeraa ofirra naannesseetu warri kaleessa gaafa maqaan isaa ka'u abaluusa kassaremo kaleessa maqaan kee gaafa ka'u abaluu ishee kassartemo warra jedhani waaqayyo seenaa galagalcheetu waa'ee isaa dhiisaa akkatti waaqayyo isa gargaara rabadaalaa boraadiyaa
waa'ee isaa lafaan kaasina hin ageenyaati waaqayyo kuusaa jaarraa lakkaa'e isaa kaffalee isheedhaa kaffalee hin yaadatam waaqayyo isa yaadatem fiiksee dira dabarseem liftiidhaa waaqatti rukutem haleluuyaa si kuusaa jira waaqayyo giddiin qabinati afaan qabachiisa waaqayyo warra quba walitti qabee quba sitti qabee lakkastaate elakkaste warra siin jedhani kana booda immoo ijaan argaa kee gaaf arganaf ageessa daadha balu akkatti waaqayyo ishee gargaare akkatti waaqayyo warra afaan sitti darbe afaan qabachiisa lama waaqayyo kana Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 7 irraa argattu obbolaan Iyyoob warri kaleessa waadha balleessiteetta malee waadha yakkiteetta malee waa Iyyoob jechuun sittan himani nama dhugaa nama qulqulluu waa'ee ofiisa haa turu waa'ee ijoollee isaaf nama qalbii diddiiratu ture warra akkas jechaa ture dhaqaniitu Iyyoob jedhanii waaqayyo gudiinu godhe sakaleessa sirratti waan baay'ee dubbataa ture aqaa dhiifama gaafadhaa nuun jedhe safuu waaqayyo afaan qabatte ija keessa walaalte wal cololiite lafatti dabale waaqayyo lammaffaa irratti waaqayyo kan godhu kanan dhabe sanatu narraa fudhatame kan jette dachaa lamaan sii deebisa waaqayyo maalta amma sagalee kana yoo amantansi maalta amantani amee yoo jettan gaafa waaqayyo lafaa si kaasu gaafa waaqayyo seenaa kee irraa geeddaru kanan dhabe sanatu narkaa fudhatame kanan qaba ture narkaa fudhatame kanan kadhachaa ture narraa hafe narraa darbe kanan qaba ture qabeenya akkasiin qaba Iyyoob jechuun jalqaba otoon ukkusatiin jalqaba otoon qoramiin jalqaba otoon rakkinni sarran gahin dura sooressa ture harree 500 akka qabu horii baay'ee akka qabu qabeenyi isaa loon isaa duwwaan gara horii 11,000 akka ta'an macaafa qulqulluun dubbata gidduutti moo rakkoon irra gahe gidduutti moo irrakkata hin qorame hin iyyoome hin qolloxxaaye horiyaatti sagate hiriyaa miti haati manaa isagatte ijoollee dhabe qabeenya dhabe mana dhabe fayyaa dhabe hin dhukkubsate gaafa waaqayyo garuu seenaa kana ofirra galagalchu hunda isaa qabeenya isaa tokko tokkoon lakkaa'e dachaa lama multiply by two hallelujah kanaaf nadhagaa an sagalee waaqayyoon dubbadha sagalee ma waaqayyo kanatu jireenyatti nama deebisa asuma keessaa yaa waan hundumtu kanaaf gara Iyyoob gaafa dhufu waaqayyo waan hundumaa dachaadhaan lamatti baay'isee badhaase waaqayyo kanaaf egaa yaa nama na dhaggeeffadhu gaafa waaqayyo dhuma kee bareechu gaafa waaqayyo galgala kee biraachu kanan qaba ture duratti kanan qaba ture waa'ee lafarraa duwwaa dhiisaadhe an duratti nama akkasiin ture bishooftuu kana na nyaate malee duratti nama mul'ataan ture duratti nan faarsa ture duratti nan lallaba ture duratti nan raaja ture duratti gaggeessaa waldaan ture duratti hawaasa koo keessatti maqaa gaariin qaba ture har'a garuu taraa namaan ta'e sanbateen ta'e lafa ayyaanni sun hin jiru hin beeku namis nan beeku anis naman beeku waldaan nan beektu anis waldaan beeku kanan qaba ture mul'ata akkasiin qaba ture ergaa akkasiin qaban ture kennaa akkasiin qaban ture potenshaali akkasiin na keessa jira ture beekumsa akkasiin qaba ture aqimii akkasiin na keessa jira ture biyyi kanaaf na eega ture waldaan kanaaf na eega ture har'a garuu daaraan ta'e qofoon ta'e nan daalachaa'e nan daaree kan jettu waaqayyo dachaadhaan sirra dhangalaasa waaqayyo irra deebi'ee lafaa si kaasa waaqayyo hinjal qabda sittani mala na dhaggeeffadha hinjal qabda kana booda taalaara boora labaara diyaara boosya dachaadhaan be dachaadhaan radibiati dachaadhaan jedhame deebitee haarote wow anumatu deebi'ee bayyanatee kadhadhee naa dhufuu jalqabe bar faarfadhee naa dhufuu jalqabe bar waaqayyo mee lafaana kaase jalqabni kasartan gammada waaqayyo akkasiin jedha jalqabni kee gaddeebi'a yoo fakkaate dhumi kee baay'ee guddaa enta'a yes kuni amala waaqayyo keenyaati eenyuun gatee beeka waaqayyo eenyuun irraanfatee beeka isi irraanfata waaqayyo namni si irraanfachuu danda'a obboloonnatti kaleessa isaan tajaajilte obboloonnatti kaleessa isaan gargaarte namichatti kaleessa ofitti hir'istee barsiiste makiinaa kaafatee sigatee si bira darbuu danda'a calluma jedhi hinuufa gooftaan ijoolleen isin mana waaqayyotti guddistan sin irraanfachuu danda'u sin dagachuu danda'u obboleessa obboleettiin si dagachuu danda'u
kana iddoo gurguddaa jiran si dagachuu danda'u. Garuu waa'ee namaa dhiisati Waaqayyo gaafa seenaa kee hojjetu waan ati nan dhabe jettu hunduma isaa lakkaa'e tokko tokkoon fuudhaan harkaa sirratti haa ta'u. Baay'ee kadhachuu waan qabnuuf nan ariifadha. Sadaffaa gaafa Waaqayyo dhuma kee guddaa godhu waan ta'u isa amma Iyyoob 42 lakkoofsa 10 irraa dhageesse. Maal jedhe beektaa Iyyoob? Maaloo isa kana nan dubbadha. 42 lakkoofsa 10 yaa Waaqayyo jedhe Iyyoob. Waaqayyo jedhame. Kede Iyyoob haleluuyaa. Hiyyeessa bayyaannate moo qabaariin danda'u abbe. Maqaan Waaqayyo alfaatu. Ka'eetu yaa Waaqayyo jedhe ani meedhe waa'ee kee gurraan dhaga'een tureedhe. Akkati nama gargaarta jedhani. Nama fayyista jedhani lafaa nama kaasta jedhani waa'ee kee gurraan dhaga'een ture. Waa'ee kee lallabaan dhaga'een ture. Waa'ee kee TVdhaan dhaga'een ture. Amma garuu jedhe ofirratti si argee jedhe. Kanaaf sadaffaa gaarummaa Waaqayyo namoota biraa irratti dhageesse hawwite mataa kee irratti mana kee irratti arguu jalqabde. Gaafa lafaa si kaasu Waaqayyo mee ameen jedhaa maaloo. Warri isinii ta'aa jiru duwwaan ameen jedhame. Gaafa Waaqayyo lafaa si kaasu sadaffaa maaltu ta'a beektaa? Mana namaatti argitee kan galateeffatte. Warri liqaa sagantaa galataa namarraa qabdan gammadaa kana booda ati abbaa dabareeti. Miidiyaan argitanii amanuu kan dadhabdan. Amma dhuguma Waaqayyoomatu achii kaasee kana godhee Waaqayyoomatu ishee fayyisee amma dhuguma masakkaraa jirti. Weettanii waan sin karaa garagaraa dhageessan namarratti miti kana booda ofirratti arguu jalqabde. Mee ani ofirratti argaa jedhaani. Waa'ee namaa galateeffachaa namni nuti. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Murteeffadhaa amma dabaree qabadhaa ani abbaa galataati kana booda. Maal warma mana jaarrateef deemnee isaanii galateeffachaafna nutis ijaarreetu galatawaamna malee haleluuyaa ani abbaa dabaree na godhe Waaqayyo. Gaafa namni masakkaruu dhagahan ture gaafa Waaqayyo lafaa kaasee hiyyeessa qolloxxaa biliyeenera godheedhaan dhagahan ture amma dabaree na gahettanii xalayaa barreessitu waldaadha beeksisa himtanii haachaa kaatuurraa maayyaa kana godha Waaqayyo. Gammadaasi warri gaa'ela namaas faarfachaa fi turtan kana booda sirii faarfatama waan ta'eedha. Maalama beeyoo ittiin duutaati silaa kadhataa jirta hin qaanota. Maqaa Waaqayyo haa galateeffamu. Gaafa ishee veelloo uffattee namni bizii yaa'ee viidiyoo makiinaa mololii wayii keessa kaahanii naanneessanii warri namaa faarfachaa turtan kana booda isin abbaa dabareeti. Gaafa namni faarfattu xinnoo sharka kee walitti buusaa qas gochaa situ abbaa dabareeti. An abbaa dabareeti namni jedhu ameen haa jedhu. Gaafa namni ijoollee isaa heerumsiifatee gaafa namni ijoollee isaa eebbifatee sagantaa galataa si waamaa ture kana booda immoo ofirratti argita gaa jireenya kee irratti argita. Waaqayyo anaanuu nama godhe abbaa dabaree na godheemi abbaa dhalaa na godheemi abbaa manaa na godheemi Waaqayyo na gargaare ani nama gargaarame maaloo galata narra baay'ateen ofirraa baasee hin danda'u koottaa na gargaara jettee hirrabsita abbaa dabaree taata. Maqaa Waaqayyo abbaan maqaa Waaqayyo ilmaan maqaa Hafuura Qulqulluun sirra tabboomera. Anatu CD eebbisiifata dur matsaafa namaan eebbisiisaa oola. Anatu mana eebbisiifata dur mana namaan eebbisiisaa oola. Amma Waaqayyo abbaa dabaree na godheeratte abbaa dabaree taata. Ana abbaa dabareeti namni jedhu ameen 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 jedhee na raafu. Yes. Hin gowwoomina mana kana amantiitu hojjeta. Am gowwoomina positioning keenya wambariin keenya inni tashkarkaariin biirootti malee asitti nuun fayyadu. Asitti nama amantii qabutu nama caala ameen jedhin harkaafoon. Yes. Waaqayyo akka namaa fuula addaan la'ee naman gargaaru beekaasin. Waaqayyo gargaaruu otoo dhufe waa'ee gargaarsaa kotorobaandii gargaarsaa guuree otoo dhufe Waaqayyo waldaa kana dhufe tokkoffaa apostil darajeen gargaaraa jedhee hin ka'u Waaqayyo. Lammaffaa immoo akkuma isaan sila kaasan hojjettoota mootummaa namoota gurguddaa namoota as dhufuyyuu jennee hiyyaannetu nuuf aana hirmaachaa jira. Baay'ee kabaja isaanii qabadhee isaaniin gargaaru Waaqayyo. Yookiin immoo akka boleessa keenyaafaa hoteela gaggaarii kan qaban kan jedhee gargaaruun jalqaba Waaqayyo. Eessaa jalqaba beektaa nama amantii qaburraa jalqaba. Tokko siinan gargaara. Lama siinan gargaara. Sadii siinan gargaara. Afur siinan gargaara. An fuula laalu sadarkaa barumsaan laalu. Positionii laalu. Maalan ilaala amantii ilaala. Haramando saka warri gargaaramuu barbaada Waaqayyo kana amanadha. Waaqayyo ragaa kooti an sagalee Waaqayyoon amanee dubbadha. Sagaleen kun nama baay'ee irratti ta'a. Yes. Qotinyaa keessa kan jirtan
Barbaay'ee mana waaqayyootti dadhabe. Anoo waan biraa miti namni kenneelleen eebbifama. Ani kenneelleen an dadhabe warri jettan. Waaqayyoon irraanfateera miti hinsii kuuseera. Paakeejii waaqayyoo keessaa qabdati. Kana booda abbaa dabaree taata jechuudha. Kanaaf waaqayyo akkasiniin jedha. Jalqabni kee gad deebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee baay'ee guddaa hin taane. Waa sitti maan waaqayyo biyyaa baasee sin kabajin biyya salphattetti si haa kabaju malee. Dhugaa sitti maan. Mee ameen jedhaa beesi maal akka nootti toltu waaqayyoon sin haa eebbisu. Nama si bukkee akka jedha waaqayyo ittiin jedhime biyyaa baasee sin eebbisiin. Lafuma salphattetti si haa eebbisu jedha. Dhugaa sitti ammata Ameerikaa dhattee too biliyeenerii taate andi Itoophiyaawii biliyeener hoolee jedhama malee mani baay'ee qabu. Warra si beeku keessatti maal koleessa akkuma utuma laallu guddate waan si ajaa'ibu tokko jechaama lama jechaama sadii jechaama afur utuma laallu makiinaa sa'i maaloo lafa salphattetti si haa kabaju gooftaa maca. Eebbifamnaan idduma salphatanitti kabajamu. Biyyuma taaksii kaffalattee jiraattu dhabde keessatti biyyuma gatii taaksii saantima dura laallattee yaabbachaa turte keessatti waaqayyo seenaa geeddare kan ofii keessi laate pam gocha haleluuyaa. Hay! Mi'ameen jedhame biyyuma manni kirayii kaffaluun adagaa si argisiise keessatti biyyuma baatee galtee ija akka raayii kee ilaaltee siqilte keessatti waaqayyo abbaa manaa si godhe isa rimootiidhaan banamu don pam godhanii isatti galan. Achuma keessatti isin haa kabaju waaqayyo. Ani ergaa isinii qaba waaqayyo mee ana bishooftuu kanatu naan taane silaayyuu bishooftuun namaan ta'u maali biyyatti seexanni wal guuree achuma keessatti utuma isaan ilaalanii utuma isaan arganii warra si beeku hawaasi beeku keessatti waaqayyo si haa kabaju. Sirrattaa ta'u maqaa gooftichaa. Kanaaf egaa waaqni nuti waaqessinu waaqa lafa salphatanitti nama kabajudha. Akkasitti nu hambise waaqayyo. Otuma nu ilaalanii barumsa dhiiftee hojii dhiiftee dafinoon sanbanni waldaa roobii waldaa waan isaan ishee qammasiisaniiran hin beeku otuma nuun jedhanii ammachi geessee hafti ammachitti qabamti amma 10 ishee jira 12 isheedhaa jira yuunivarsiitiidhaan ishee maaloo otuma jedhanii otuma isaan laalanii waaqayyo giddiidhuma too isheen hin jaalatiin maqaa nutti qayyare waaqayyo. Warra kaleessa ishee etteen waamtu isin jedhanii akka waaman godhu. Sirrattaa ta'u maqaa gooftichaa. Hin godha waaqayyo immoo. Waaqayyo nuti amananne sinittan hima yaa warra mana waaqayyoo keessa gugguuftanii gatii qabdu isin. Gooftaaf jettanii jallina kan baqattan. Irmii nattaa ta'u malee qabeenyi gubboon argamu nattaaf warra jettan. Ergaan koo isiniin ilaalataa. Ambar baadde haa ta'u malee dhaabbadhee nafa malee nama gooftaan qabnetti hin heerumu ani warri jettan. Qabeenyi ishee nattaafu malee an diyaaspooraa waan taateef nama gooftaaf hin taane hin fuudhu warri jettan. Garuu sababii kanaan har'ayyuu rakkachaa kan jirtan gammadaa waaqayyo kuusee isinii kaffala. Waan an jireenya koo irratti argisiisti maal jedhama. Waaqni nuti amananne kun Iyesuus Kiristoos akka tola isaa miti. Iyesuus Kiristoos akka apostil darajee miti. Iyesuus Kiristoos inni Iyesuus Kiristoosidha. Yes. Qabadhaa gooftaa ittiin baannadhaa eegaa guyyaa waaqayyo. Akka iyyoo barra rakkinama ila gaaffii gurguddaa keessa kan jirtan. Ani maalumaan balleessee waa'een koo maalumaaf saamsamee dhimmi koo maalumaaf hin ilaalamu. Maaliif waaqayyo naqaaneesse ormoota warra waaqayyoon hin beekne gidduutti maa naqaaneesse waaqayyo. Otoo isaan ilaalanii maaliif waaqayyo kisaaraa na hammachiise warri jettani otuma isaan ilaalanii waaqayyo immoo lafarraa si kaasa. Otuma isaan ilaalanii waaqayyo lafa ol ka'aarra si dhaabbachiisa. Gammadaa warri mana waaqayyo keessa gugguufte desilee nyaadhe. Mana waaqayyo kan bakka ila waaqayyoomti isin haa eebbisu. Yoodhuma waaqayyo kennitanii isin eebbisuu baateyyuu qabeenya keessanii kun hojjetamuu isaa ilaalaati gammadaa. Bakka seexanni manan qabdu maalan qabdu isin jedhe kanatti argisiisa kunan kooteedha kunan hunduma keenyaa waan ta'eef. Ameen jedhaabisi. Qabeenya keenya Kiristoos nuti. Kanaaf obboloota jalqabarra akkuma Iyyoob qoramuun jiraachuu danda'a.
rakkachuun jiraachuu danda'a. Otoo beekumsa guddaa qabdanii akka maahimitti ilaalamuu dandeessu. Namni ati caaltu meeqa efficiencyidhaan hojiidhaan namni ati meeqatti deebitu otoo jiru namni si gajjallaa si bira darbuu danda'a. Siif haaraa miti. Si haa turuu Iyyoob isa qulqulluu isa qajeelaa isa Waaqayyo dhugaa bahee fi firayyuu kuni qaqqabee jira. Haaraa miti kun. Ani koo akka sammuu koof akkan dhama'uuf sila anatu abbaa meeqaa ture garuu anachuman jira warra jettan jalqaba keetu gad deebi'aadha malee dhumni kee baay'ee guddaa hin ta'a.